Akkam jirtu daawwattoota Gamee Miidiyaa oduuwwan gaggabaaboo sadii kanan guyyaa irraa isiniif qabadhee dhufeen isinitti hima. Jalqaba irratti hangafoota oduutiin eegaluun itti aansuudhaanis bal'ina isaa akkanaan isinitti himu ta'a. Oduu keenya jalqabaatiin hooggantoonni TPLF garee lamatti wal qooduu wal morkachuu itti fufanii jiru. Hooggantoonni TPLF garee lamatti wal qooduu wal morkachaa jiran kunis guyyaa hundeeffama paartii isaanii paartii TPLF gurraandhala dhufu keessa kabajamu kabajuudhaaf gareen lamaaniyyuu kophaa qophaa'aa jiru. Waldhabdeen hooggantoota TPLF gidduutti uumame kun garamitti deemaa jira kan jedhu gabaasa bal'aan isiniif qabadhee jira. Haga dhumaatti na waliin tura. Oduu keenya lammaffaatiin barattoonni musliimaa dubartoonni magaalaa Aksum kan kutaa 12ffaa baratan hagammaatti foormii qormaata kutaa 12ffaa utuu hin guutiin jiru. Sababni isaan hagammaatti foormii qormaata kutaa 12ffaa hin guutiin jiraniifis manneen barnootaa magaalaa Aksum keessatti argamanii barattoonni musliimaa dubartoota ta'an yoo hijaaba isaanii baafatanii rifeensa isaanii mul'isan malee foormii hin guutan jedhanii waan dhowwaniifidha. Dhimma kanarrattis gabaasa bal'aan isiniif qabadheera. Haga dhumaatti na waliin tura. Oduu keenya kan xumuraatiin ibidda Ameerikaa kutaa bulchiinsa Kaalifoorniyaatti qabatee jiru akkuma itti fufetti jira. Ibiddicha keessatti wanti dinqii ta'e argamee jira jechuudhaan miidiyaaleen Ameerikaa gabaasaa jiru. Wanti dinqiidha jedhamee kan ibidda kana keessatti argames taatee ajaa'ibaa ta'uun addunyaa ajaa'ibsiisaa jira. Wanti dinqii ta'e kan ibidda kana keessatti argame kun maal kan jedhu gabaasa bal'aa isiniif qabadheen jira. Egaa daawwattoota Gamee Miidiyaa warri chaanaalii kanaaf haaraa taatan chaanaalii kana laayik, sheer, sabskiraayib gochuu hin dagatina. Ammaa gara bal'ina oduuttan darba. Oduu jalqabaatiin barattoonni musliimaa kutaa 12ffaa naannoo Tigraay magaalaa Aksum qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaatiif hagammaatti foormii hin guutiin jiru. Sababni isaas qormaata qoramuufis ta'ee barnootatti fufuuf hijaaba baafatanii rifeensa isaanii akka mul'isan manneen barnootaa waan isaan dirqisiiseefidha. Barattuun tokko maqaa ishee dhoksuudhaan gaazexaa Addis Istaandaardii waliin kan dubbatte yoo ta'u, amantiin keenya waan dhowwuu fi qormaata biyyoolessaa galmaa'uuf hijaaba keenya baasachuu hin dandeenyu. Dirqama amantii keenya cabsuu mannaa barnoota keenya dhiisuu filanna jettee dubbatteetti. Barattoonni kunneen hijaaba uffachuu dhowwamuun isaanii mirga barnootaa fi bilisummaa amantaa heera mootummaatiin isaaniif kenname kan sarbudha jedhanii mormii dhageessaa jiru. Barattoonni kunneen dabalataan barsiisonni sadarkaa kutaa adda addaa irratti argaman tokko tokkos sababa hijaaba uffachuu isaaniitiin arrabsoo afaanii akka isaan irratti gaggeessan illee dubbatanii jiru. Gurri hijaabaa kun kallattiin egeree barnoota keenya balaadhaaf saaxilaa jira jechuudhaan kan isaan himatan barattoonni kun abjuu keenyaa yuunivarsiitii barachuuf qabnullee balaarra nu jalaa buusaa jiru jechuudhaan himatanii jiru. Oduu keenyatti aanuun hooggantoonni TPLF bakka lamatti wal qooduu wal jeequu itti fufanii jiru. Gareen lamaanuu anatu caalatti uummataaf yaada. Uummanni ana wajjin jiras jedhanii walitti dhaadatu. Gareen lamaanuu humni waraanaa Tigraay yookiin TDF ana wajjin jiras jechuudhaan humni nageenyaa naannichaa deeggaraa kooti jedhu. Humni nageenyaa naannichaa garuu walabummaa isaa filachuun garee lamaaniyyuu deeggaruu irraa waan of qusatee jiru fakkaata. Gareen lamaaniyyuu kophaa ibsa gaazexeessitoota walirratti baasu. Gareen bulchiinsa yeroo naannichaa kan Geetaachoo Raddaan hoogganamuu fi gareen TPLF kan Dr. Dabratsiyooniin hoogganamu. Gareen lamaanuu garee TPLF inni sirriin anaadha jechuun guyyaa hundeeffama paartii TPLF kan gurraandhala 11 kabajamu kabajuuf qophaa'aa jiru. Gareen lamaaniyyuu kophaa kan qophaa'aa jiran yeroo ta'u, guyyicha akkamitti kabaju laati? Tarii kabajni ayyaanaa kun waldhabdee isaanii itti ammeessaa laatis jedhamee sodaatamaa jira. Gareen kun lamaanuu ofii qulqulluudhaaf jechuun isa kaan cuubbamaa jiru. Gareen lamaanuu anatu quuqama uummataa qaba jechuun garee isa kan biraa diina uummataati jedhu. Tibbanaa Dr. Dabratsiyoon immoo deddeebi'anii muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed biratti mul'achuu kan baay'isan yoo ta'u, gareen bulchiinsa yeroo naannichaa immoo Dabratsiyoon aangoo kadhachuuf Abiyyitti marmaara jechuun isa qeeqaa jiru. Gareen bulchiinsa yeroo naannichaa kan Geetaachoo Raddaan hoogganamu immoo humni nageenyaa federaalaa Tigraay seenuun nageenya eegsisuu qaba jedhanii federaalaaf gaaffii dhiyeessanii turanii. Kun immoo walabummaa Tigraay balaaf saaxiluudhaas jechuudhaan gareen Dabratsiyoon garee Geetaachoo Raddaatiin qeeqaa jiru. Dhugaan jiru yeroo ilaalamu garuu naannoo Tigraay bakkeewwan tokko humna nageenya federaalaatiin eegamuu irratti argamu. Kanaafis akka fakkeenyaatti buufanni xiyyaaraa Maqalee kan eegamaa jiru poolisii federaalaatiinidha. Walumaa galatti garuu gareen lamaanuu miira uummataa kakaasuun deeggarsa argachuuf yaalii godhan irraa kan darbe lafarratti uummataaf yaaduudhaan wanti isaan godhan tokkollee hin jiru. Kaayyoon garee lamaaniyyuu goolii walirratti lakkoofsuu irratti kan xiyyeeffate dhaqeeqni jedhu isaan irratti ka'a. Egaa daawwattoota keenya warri chaanaalii kanaaf haaraa taatan sabskiraayib gochaa dhaggeeffadhaa. Amma gara oduu sadaffaatti darba. Ibidda Ameerikaa kutaa bulchiinsa Kaalifoorniyaatti qabatee jiru akkuma itti fufetti jira. Ibiddicha keessatti wanti dinqii ta'e argamee jira jechuudhaan miidiyaaleen Ameerikaa gabaasaa jiru. Wanti dinqiidha jedhamee kan ibidda kana keessatti argames taatee ajaa'ibaa ta'uun addunyaa ajaa'ibsiisaa jira. Ibiddi Kaalifoorniyaatti qabatee gamoowwan gurguddoo gara daaraatti jijjiire kana keessatti manni jireenyaa tokko garuu utuu hin gubatiin hafee manneen kumaatamaan gubatan gidduutti argamee jira.
Dhimmi mana jireenyaa kanaas gubachuu dhiisuunsaa waan ajaa'ibaati jedhamuun baay'ee ajaa'ibsiisee jira. Hagammaatti balaa ibiddaa kanaan namoonni lubbuun isaanii darbee 24 yoo ta'an namoonni kumoota hedduun lakkaa'aman immoo qabeenya isaanii irraa buqqa'uu miidiyaaleen gabaasaa jiru. Hagammaattis manneen lakkoofsi isaanii hedduu kan kumaataman lakkaa'aman balaa ibiddaa kanaan gubatanii jiru. Manni tokko garuu manneen hedduun naannoo isaa jiran gubatanii kophaa isaa utuu hin gubatiin hafuusaa miidiyaan Ameerikaa CBS News gabaasee jira. Yeroo ammaa kanas sababa balaa ibiddaa kanaan magaalaa Los Angeles guutummaan isaa sodaa guddaa jala jira. Ameerikaatti ibiddi bosonaa Los Angeles ammallee to'annaan ala kan jiru yeroo ta'u lakkoofsi namoota du'anii 24 ga'eera. Namoonni 16 eessa akka seenan hin beekamne. Hanga ammaattis naannoon Los Angeles 3 gubataa jiru. Yeroo ammaa kanas ibiddi guddaan kan jiru Paaliisaadas yoo ta'u lafa heektaara 9,307 kan gubee fi dhibbentaan 11 immoo to'atamee jira. Ibiddi liixaan isa lammaffaa yoo ta'u lafa heektaara 5,665 ol gubeera. Dhibbentaan 27 immoo to'annoo jala oolee jira. Ibiddi heeraasti guutummaatti to'annoo jala kan oole yoo ta'u lafa heektaara 323 gubee jira. Gareen balaa ibidda guddaa kana to'achuu jalqabanii jiru. Garuu qondaaltonni bubbeen itti fufee waan jiruuf haalli qilleensaa balaa guddaa geessuu akka danda'uu fi naannoon Los Angeles guutuun balaa ibiddaaf saaxilamuu akka danda'u akeekkachiisanii jiru. Ibiddi kunis seenaa Ameerikaa keessatti balaa guddaa kan geesse jedhamuuf dhiyaateeras jedhamaa jira. Dhaabbanni dhuunfaa tilmaamaa Akkuyeezaar jedhamu qabeenyi sababa ibiddaa kanaan dhumu doolaara biliyoona 250 hanga doolaara biliyoona 275 akka ta'us tilmaamee jira. Egaa daawwattoota Gammee Miidiyaa odeeffannoowwan guyyaa irraa isiniif qabadhee dhufe kana fakkaata. Chaanaalii kana sabskiraayib gochuu hin dagatinaa. Chaanaalii kana irratti guyyaa guyyaadhaan odeeffannoowwan dhugaa ta'an kan biyya keessaaf kan biyya alaa argattu. Kanaafuu sabskiraayib gochuudhaan maatii keenya ta'uu hin dagatinaa. Waan waliin turtaniif galatooma nagaan tura.